Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii nageenyaaf araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Lafuma jirtanitti daawwattoota kiyya eebbaaf beekorra warri jirtan hundi keessanii fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu nageenyi badhaadha. Alaamanni waatiin maatiin hundumtuu nagaadha. Gooftaaf haa galatu nuyi nagaadha jenna hafuura hin baafannaa bari'uu hafuura baafachuun iyyuu hafuurichumayyuu sumaan keessatti eegee waaqayyoof galannaa ta'u jechuudha. Bara kana jechuudhaan yeroo jalqabaatiif baran haadha itti ta'etti nan gammadee ture sirriitti gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa ture. Jalqaba ulfa koorraa jalqabee haadha ta'uu kootti baay'een gammadaa ture. Hamma immoo bara kana keessatti baay'ee yeroo kana keessatti yeroo sa'aatii kana keessatti immoo haadha ta'uu kootti yeroo itti gadde. Iddoon haadha ta'uu baadhee yeroo itti jedhu jechuudha. Imimmaan haadhotii bakka hundattuu gaa dhangala'u. Imimmaan haadholii bakka dhiigni qulqullootaa bakka hundattuu gaa dhangala'u gaa laallamu. Maa inni jette of nama jibbisiisa. Biyya lafaa kanarra jiraachuun nama jibbisiisa. Haadha ta'uun nama jibbisiisa. Baratti ati oomummaa kee maalummaa keetuuf jibbiturra geenye jirra. Waaqayyo akka araara isaatiin biyya kana ilaalu keessattuu dachee Oromiyaa araara isaatiin akka inni ilaalu ayyaana isaatiin akka inni mul'atu hundi keenya iyyuu amantii keenyaan fuula waaqayyoo barbaadudha. Moototaan garaa laaffisu waaqayyoodha. Moototaan namarra godhus waaqayyoodha. Moototaan namarraa kaasus waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyoon barbaadu fuula waaqayyoo fuulduratti kufanii kadhachuu marsarii keessattuu ati hin baranne ati marsarii miidiyaa kanarra hin deemne akkam fayyiteetti dhugaa rabbi yeroo tokko dhaxxanii dhugaa gara TikTok dhaxxanii ilaaltan dhiiga lola'u dhugaa argitan Facebook dhaxxanii dhugaa dhiiga lola'u argitan bakka adda addaatti oduu gaddaa dhugaa dhaggeeffatan baay'ee nama gaddisiisa. Asuma dhugaa kootiin saniin jedha baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo immoo gaariidha. Akka lafni dhugaa bari'uudha ka'ee naannoo sa'aatii 9 naannoo sa'aatii 10 8 fi 9 jidduu keessa 9 fa'aa baay'ee dukkana nama sodaachisu. Baay'ee ani yeroo hundaa 10tti ka'ee beekaa 9tti ka'ee beeka baay'ee ka'ee ilaalee beeka keessattuu yeroon biyya jiru jechuudha. Yeroo biyya jiru ka'ee argee beeka naannoo 11s akkasuma jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa. Garuu dukkanni yeroo sun akkasitti baay'ee nama sodaachisu oduma jedhu bari'aa ifaa deema waan ta'eef dhiphinni amma jiru kunis jallinni amma jiru kunis akka dukkanaa itti nafu akka akkasitti sinafu waaqayyo garuu akka dafee nu bariisu akka dafee barii ganamaa arguu dandeenyu akka nuuf ariifatu kadhadhaa. Muslima kan taatan hallaa waaqayyo keessan kadhadhaa. Warri amantii kamanii dhagaan illee na dhagaa jettanii dhugaa rabbii kadhadhaa. Fuula waaqayyoo fuulduratti kufaa. Nama bakka fuula rabbii barbaadutu caala. Fuula namaa barbaadurraa hiyyuurraa waaqayyoo fuulduratti kufanii yaa waaqayyoo jallinaa bakka abbootiin keenya illee hojjetan yakka abbootiin keenya hojjetan illee yoo jiraate dhala keenyaan hin baasin jedhanii fuula waaqayyoo barbaadachuu fuula waaqayyoo fuulduratti kufanii kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf isiniin jedha yeroo tokkoanii heebbuu ta'uu nawwi dhugaa bara kana keessa heebbuu ta'uu hawwachuu koo warra akka heebbuu warri waggaa 20 jiru warri waggaa 30 jiru dhiphina kana beekan dhugaa rabbii homaa isaanitti fakkaatu isaan yoo argatan nyaatanii yoo dhaban ta'anii qulqulloota isuma dhugaa akka isaanii maaloo dhugaa nama jechisiisas nama hawwisiisas bar isuma dhugaa koosiniin jedha jechuudha. Kanaafiyyuu fuula waaqayyoo barbaadadhaan siniin jedha.
keessattuu namoonni natti tolan jiru jechuu kootee jechuun qomoo biraa ta'anii maqaa isaaniillee waan barbaanne gadda isaanii hidhatanii garaa jabaatanii kolfaatii waan baay'ee warra hojjetan jiru. Akkas ta'ame isinis bakka garaa jabus keessa dadhaate guutuu bakka fuula waaqayyoo barbaadaa gammadaa yeroo hunda gaddinaa dhugaa gadda yoo baay'ifne gadda nurratti dhufa waan ta'eef gammadaatii kolfaatii waaqa fuulduratti kufaatii yaa waaqayyoo araara keetiin biyya keenya ilaali jechaatii akka nuuf ilaalu xoofoo nama nurratti kufee jiru kun akka guutuu dhugaa hundumtiyyuu jechuudha. Ijoollee anaana nama na ajaa'ibsu jechuudha. Na ajaa'ibsee waanuma na ajaa'ibsiisu na dhabsiisee jiru yoo jiraanne amma moo jiraanne waggaa 70 yoo akkam jiraanne jenne 80 wayin 90 kanaan olikkoo addunyaa kanarra hin jiraannu. Manni keenya kuwaas miti bar dunkaanarra jiraanna ammaas jirrutti maali yoo wal jaalanne ammaas jirrutti maali yoo olii keenyaaf yaanne maaliif dhiigni qulqullootaa dhangala'a maaliif dhiigni qulqullootaa lafa kanarraa gara samiitti oliyyiti dhugaa gadheedha bar dhugaa rabbii gaarii miti bakka amma jirrutti waanuma gaarii tokko hojjenne yoo dabarre maali bakka eenyumtu haa ta'u eenyumtu yoo haa ta'u waggaa kana caalan jiraannu eenyumtu kana caalan jiraatu amma kanatti garuu maali yoo wal gammachiisanii waggaa 100 jiraatamu waan ta'eef akkasitti yoo darbame maali jechuun amma namaaf danda'ametti nama gammachiisanii amma namaaf danda'ametti jechuudha yoo darbame maali malee kumisaa ta'u kana caalan jiraannu addunyaa kanarra. Barattiin immoo baradumaalatti fakkaatti waan akkasumatti taa'ee yaadu jechuudha. Haati haadha irratti ilmoon haadha irratti kaatee abbaarra ilmoon abbaarratti kaatee jedha kitaabni qulqulluu keenya waggaa dubbatu. Bara sana akka nuuf hin taane baradumaa akka nurrattis hin taane dhugaa rabbii dargaggootaaf laphee bal'aa kennu moototaaf laphee bal'aa kennu hundumtiyyuu bara kana dhugaa rabbii jechuudha. Bara kana namnumti garaa bakka waan mammuudetu garaa namaa waan jedha jechuudha. Bakka dubbiin isin dubbattan hin jallataa aasaan isin haftuuftan hin jallataa isuma dhugaa barri kun bara jallinaa ta'uun beeku dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu lafni dukkanoof ta'in bariiti warroota isin namoota jalaa lubbuun isaanii darbees jajjabina eenyuyyuu miti bakka eenyuuf jajjabinaa kennu jedhama. Mana kees mana inni nurru kun hin jiru bari. Kanaafiyyuu jechuudha waaqayyoo araara isaatiin biyya keenya daawwatu. Isinis abshir waaqayyo jira hin dhufa dhugaa hin dhufa. Waan hin dhufne nutti fakkaata miti hin dhufa. Waan hin bariine nutti fakkaata miti hin bari'a. Kanaafiyyuu akka nuuf bari'u nuuf kadhadhaa isiniin jenna. Anis sin jalaa badeera yaa waan ittiin badu qulqullina kaameraa hin jiru argaadhuma jirtu kaameraa koo qulqullina isaa argaa jirtu waan ta'eef silkiin na jalaa caccabee ammoo isin silkii naa bittanii isin eegaa jira. Kanaafiyyuu dhufuuf nayyaaliin godha kanuma isiniin jedha qaqqaalota koo isinan jaaladhaa isinan kabajaa Oromoo koo dhugaa rabbii akka tasin jaaladhu doo beektanii jechuudha. Maala isiniin jedha isinan jaaladha dhugaa hundi keessanii warri YouTube kana subscribe gootanii maatiin koo 7,200 irra jirtu hunduma keessanuu waaqayyo koo sinaa eebbisu lafa jirtanitti biyya jirtanitti sinaa eegu bakkuma sin jirtanitti sin faanaa dhaabatu araara isaatiin sinaa mil'atu hunduma keenyaafis immoo lafa jirtan hundumatti warri Itoophiyaa jirtanis Itoophiyaa biyya keessa jirtanis akka nuuf kadhattan warri biyya alaa jirtanis akka nuuf kadhattan hunduma isaa waan hundumtuyyuu yeroo qaba yeroo saatiin dafee akka inni nu mul'atu akka nuuf ilaalu akka nuuf gootan adaraa isiniin jenna. Qaqqaalota koo yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii sheerii godhaa koomentii godhaa warri mana kootti isin dabalamne gara mana kanaatti dabalama. Manni kuni mana akkamiiti warrumti sheeriidhaan tasii dhuftanii illee jaartiin kun maal haasaa jirti jettanii dhuftanii eebbuun koo mucaa waggaa 6 ta'uudhaaf deemti. Haasa'uu hin dandeessu dubbachuu hin dandeessu. Buru garuu waaqayyoo afaan ishiin bana jennee warra eegnudha. Waaqayyo immoo sinuma fuulduratti dhuftee hin galateeffatti jennee waan abdii irratti godhannudha.
galiin YouTube kanarraa galummoo daayiparii ishee ittiin bituudhaaf aannan ishee ittiin bituudhaaf kan waan gargaara waan ta'eef yoo isinitti tolu baatillee viidiyoo keenya banaatii lafa nu godhaa akka inni saantiba hojjetu nuuf godhaa isiniin jennaa nuyi kadhattuun qabnu waan ta'eef kanaafiyyuu hojjennee isuma hojjennu kan isinitti waa tolu baatu banaatii lafa godhaatii akka inni nuuf lakkaa'u nuuf godhaa isiniin jennaa qaqqaalota koo galgala gaarafan all play jedhanii bananii lafa godhanii bushuun hin danda'ama akkasumas immoo warroota ilaaluu danda'an televiziyoonii irratti maal irratti ilaaluu danda'anittis share godhanii akkasitti wal gargaaruun hin danda'ama isiniin jedhaa qaqqaalota koo ijoollee keenya waaqayyo sinaa eebbisu ilmaan addaa amantaatan hunduma keessanuu sinan jaaladhaa sinan kabajaa hunduma keessanuu jechuudha dhugaa rabbii jaalalan siniif qabu rabbi beeka dhuguma sinan jaaladhaa kanaafiyyuu nagaan naaf turaa nagaa bulaa komii qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jedhaa bye bye